dhuftanii meeshaan agarsiisa. Kaayina maasterii isa kana buufadhaa. Kaayina maasterii isa pilaastoora jala akka hin buufanne kana buufadhaa. Kana immoo bakka isin buufattan isin agarsiisa. Jalqaba gisee akkanatti dhuftanii kaayina maasterii keessa seentanii bilbilli keessan dalga deebi'a keessa seentanii. Kanaafuu gisee akkanatti isinii fidee bilbilli dalga deebi'a. Namni kamuu waan kana sirriitti ilaala. Wanni kun baay'ee isiniif faayidaa guddaa qaba kaayina maasterii kana keessatti. Kanaafuu bakka kireet new jettu kana akkana xuxxani. Asirratti kana dura adda isiniif han baasame asirratti. Amma fakkeenyaaf asirratti ni garuu ol kaasaa ni gabaabsa 3.4 irratti. Asirratti immoo mallattoo Instagramaaf ta'a yaani. Asirratti immoo 2.35 takka jechuun yaani dalguma deebisanii qallisa malee. Asirri yoo feetanis kana yoo feetanis bakka messengeraa kun immoo TikTokii fi kan story waan ta'e gaalaa kana garuu hin bareedu abadan hin bareedu viidiyoon isaa. Inni bareedu 16:9 irratti. Kan YouTube kamillee 16:9 irratti fiilmiin garaagaraa 16:9 irratti hojjeta. Ifa isiniif ta'e 16:9 kana irratti godhattanii kunoo next jechuun gaara gubbaa irratti namni akkeessan nama danuu gaafatanii kanaafuu ishee akkana xuxxani. Amma gisee akkana xuxxanii akkanatti isiniif fida kunoo. Akkanatti waan hunda achi keessaa qabdan isiniif fida. Kanaafuu wanni isiniif galummoo asirratti gisee akkana dhufee isin bakka image jettu kana rukuttani. Maaliif waa jala godhachuu qabdanii dirqama akka isin duraa waliin dhoonnefanii yoo jala waa godhachuu iftanii isin duraa walla isin hirkaa bada. Bakka image jettu kana akkana yoo rukuttanii sana booda kana keessaa wama filattan itti buufattan. Kana keessaa wama filattan irra keewwattan fakkeenyaaf anamma kanumaan godhadhaan jedhu bakka amma akkas godheera miti. Xiqqaatee dhufe miti xiqqoodha miti argaattanii amma xiqqoodha kun gabaabduudha jechuudha. Akkanan tuqa irra. Amma isin gadii kun sarara diimaa biraan qabdu. Akkana yoo tuqe immoo bulee itti naanna'ee jira. Kanaafuu akkanan harkisa harkaan qubaan qabdeetu akkan harkiftanii hin deeman iyyuu ofumaan deema. Hanga viidiyoo hojjechuu barbaaddan sana harkiftanii 10 sa'aa tokko sa'aa lama hanga feetan akka nama fiilmii dalaguutti gootanii gisee akkanatti xumurtanii kaatanii kunoo akkanatti jira miti akkama deebiftan ammoo gara jalqabaatti deebiftan gara jalqabaatti kalas amma deebi'eera. Kanaafuu raayitii si gara kana akkana goona kalas amma akkanitti bu'eera miti isiniif galee kana booda maal fidachuuf amma viidiyoo fideetan viidiyoos muree barreeffamas waan hundaa isin agarsiisame amma. Sana booda leerii isiitti kan rukuttanii akkanatti ol isiniif yaa'a. Akkanatti ol isiniif yaa'a. Sana booda bakka miidiyaa jettu kana miidiyaa jechuun gama dhumaa gaaraatti isii kana golbifatti kana rukuttani. Amma gaa akkeessaa waan hin fedhe na gaafata waan fidadhu viidiyoo fidadhu naan jedha viidiyoo barbaadeen dhufame qoyaa gaa. Amma gaa obboleewwan kiyya an viidiyoo 2 fudheen dhufe isa jalee kana yoo inni akkanatti bifi isaa hin jibbisiise jijjiiruu dandeessani. Fakkeenyaaf bifa isaa akkana gaccu qaaftanii yoo jettanii jijjiiruu dandeessani bifa isaa jalee jechuudha. Baay'ee. Amma gaa viidiyoo 2 fudhee dhufe kuni amma kan intala isin agartanu kana isin TikTokiidhaaf waraabde malee kan YouTube miti. Fakkeenyaaf bakka biraatti fakkeenyaaf biyya akka biraatti yoo amma guddiseen ilaala jettanii fakkeenyaaf yoon akkanatti jallise mataa sii gadi garagala. Isinii galee yoon akkanatti jallise yaa mataa sii gadi garagala. Akkanatti hin ta'u jechuudha. Kanaafuu isin dirqama asumaanuu akka viidiyoo gombisan baraa. Asuma akkasitti kan si akkasitti malee abadan hin bareedu jechuudha viidiyoon si. Baay'ee. Isa ittaanu kana ammoo waliin laalla. Isa ittaanu kana amma guddisuu nan danda'a. Amma guutuu agarsiisuu jedhe isa ittaanu kana yoo akkas godhe harkisee fakkeenyaaf harkaan hin qabee harkisaa jira. Eeyoo guutee dhufuu danda'a. Isiniif galee amma achiin deebisa amma TikTokii irraa buufatana jennu viidiyoo. Viidiyoo keessan ol dhaabdanii waraabdanu jawaala jalliftanii waraabdan siluma. Maaliif akka kanaatti amma isa kana isa gurraacha kana itti kuta amma barreeffama kan isa kana jechuudha kan viidiyoo isa kana. Ifa isiniif ta'eera miti isiniif gala miti. Irra huddeessi keessan isinii hin galu waan isaa wallaale malee. Amma akkanatti jira miti viidiyoo chanarra akkana tuqa. Sararri adii akkanatti naanna'a. Sana booda eessa naqa maqasii hin xuxxanu ol harkiftanii bakka kirooppeetu jirti akkana wal darbitee kunoo xiyyisii. Oli gadi darbitee kirooppee kophaatti hin beekamti isii rukuttani. Sana booda sararri xarafaatti jiru adiin gurguddaan bakka afuritti naanna'ee jira. Agartanii miti adiin gurguddaan afuritti naanna'ee jira. Kanaafuu isa olii xarafasii olii rukunii tokko qabdanii kan harkiftan gadi argitanii gurraachi meerree amma badaa dhufeera. Isa dakaas akkas qabeetan akkana harkisa amma akkana harkisa. Akka inni itti cinne amma meerree gurraachi badeera. Gurraachi badeera miti
Sana booda raayitii gama harka mirgaa jirtu gaara gubbaa kan akka tokko wagga tokkoof akkanatti rukuttani. Amma viidiyoon kun gurraachi isaa badee jira jechuudha. Gurraachi isaa badee jira. Amma tun harkisee guddatee naadhu harkaan yoo harkaan harkisuu barbaaddan hin harkiftani. Yoo immoo harkaan hin harkisuu jettanii viidiyoocha akkana sararrii irra jira miti kunoo maqasii fi sagalee jeddu lamaan wantatti akkana jirtu kana akkana rukuttanii isiin ofii diimaatti naannoo kana dhiiftanii isa gama duwwaatti yookaan rukuttan ofumaan guddata. Ifa isiniif ta'e amma mee viidiyoochi taphachiisee isin agarsiisa kan intalaa kun mi'a sumaa taa'u. Viidiyoochi taphachiisee isin agarsiisa. Amma gana kana sagalee faa jalatti akka hin jijjiirattanu isin agarsiisa. Kanaafuu mee viidiyoochi waan taphachiisee amma yoo. Oromoo koo yaabbaa daamaa yaabbaa daalee yaabbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Amma akkuma agartan viidiyoon guutee jira jechuudha. Baay'ee xiqqeessetan amma viidiyoo kan biraa kan intalattii kan biratti dabalaga amma. Maaliin godha viidiyoocha isa amma mure sana isarra gara rukutaa harkumaan ga'e tokko. Gizeen rukutee bakkuma gaara gubbaa sanatti deebi'a. Bakka itti makarafoonii fi maqasii jedduu kanatti deebi'a. Ofii iseettu kana rankaa'a. Eeyoo xiqqaate amma. Xiqqaate miti amma kan intalattiiran tuqa. Kan intalattiira gizeen tuqe akkaan sararreetti naanna'a. Akkaan harkifadha kan intalattii irra. Amma kan intalatti akkana harkifadheera. Kan intalattiitii fi amma fakkeenyaaf kan intalattii kun suuraadha jennu. Inni kun viidiyoodha jennu. Wal cinaatti gochuufi miti akkana harkifattani isa kana. Viidiyoocha akkana harkifattani. Eeyoo akkana harkifattani. Akkana harkifattanii harkaan bareeffattanii yoo immoo xiqqeessuu feetanis kun akkamatti harkifattanii harkaan bareeffattani. Akkanatti harkaan bareeffattanii kan intalaatii wajjin akkas ta'a. Amma gaa sagalee irraa cufa. Amma sagalee irraa cufa isin agarsiisa lamaan isaarraayyuu. Viidiyoochi marra akka rukuttani. Viidiyoon talaarra amma akka rukuteera miti yan bakka ispikeerii yookiin makarafoonii kan akka rukuttani. Sana booda kunoo bakkuma sagalee kan akka rukunnaan diimaa ta'a. Akka raayitii gootanii raayitanii kan isa kanaa viidiyoocha kanarraa rukuttani. Isas makarafoonuma rukuttani. Isas immoo ammoo akkasuma rukuttanii diimaa ta'eera bakka. Amma tuun bane waa takka hin jiru. Fasaniif ta'e waa takka hin jiru jechuudha. Tasuma ijaaran malee hin dhagahamu jechuudha. Kanaafuu sagalee kan biraa dura sagalee kan biraa jalatti fidachuu isin agarsiisa asumaanuu dura sagalee kan biraa jalatti fidachuudhaaf amma gaa sagalee waan feetan jalatti haasa'uun dhiifama nama sanatti dawwalee xayyib sagalee fidachuuf amma jara kana tuun bane duuma sirban malee waa takka dhagahamu jechuudha. Yoo amma gaa sagalee itti fidanna sagalee kan biraa viidiyoo nama sadiis lamas godhachuu ni dandeessan. Kanaafuu sagalee itti fidachuuf kunoo bakka audio jettu kana jirti. Bakka an xiyyatti qabe kana akkana rukuttani. Sana booda gama harka mirgaatti kunoo gama harka bitaatti muuziqaa jira waan adda addaa jira. Isin kana keessaa suutumaan hedduma feetan xuxxanii amma fakkeenyaaf fakkeessatti yoo makka kana yoon tuqeme akkanatti nufa jechuudha sagaleen keessanii kunoo bakka mallattoo wayii qaba kunoo mallattoo intinaa wayii qaba isii makaan rukuttanii isin mettanii. Sana booda keessaa dhaggeeffattanii kan isinitti tole keessaa jechuudha. Yoo amma kana sagalee waan hin waraabe jechuudha. Kana keessaa kan feetan amma irra godhachuudhaaf isumarra kana gaxuxxani. Isarra gizee kana gaxuxxan diimesseera miti hin dagatinaa asitti gizee kana diimesse kunoo eda'uu jirti. Eksi yookiin eda'uu yoo rukuttan malee keessan seenu eda'uutti akkana rukuttani amma seena jira jechuudha. Sana booda kunoo eksiin gaara gubbaa jirti keessaan baatan eksitti gaara gubbaa rukuttani amma achi deebi'ee jira. Kunoo sagaleen sila akkeessa bakki sagalee kun jira hin jiru. Kanaafuu sagaleechuma amma dhufe kanarra akkana rukuttan harkaan. Bifa kana isinii fideera miti cimsitanii gadi qabdan. Gizeen bakka tokko gizee tokko isin jiraa jedhe akkana harkifattan gara fuulduraatti. Harkumaan. Amma otoon bane jechuudha sagalee an bane tuyyee jarri hin sirbane sagalee kootu jalatti dhaga'ama. Sagalee waan feetan jala kaa'attan. Feetan ofii keessanii qaddaattan jala kaa'uu dandeessan. Feetanummoo isaan nama tokko yoo gorsuu barbaaddanii inni waan fedhe yoo sirbellee inni waan fedhe yoo ta'e illee sagalee isaa qofa irra cuftanii keessan qofa jala godhattani. Fakkeenyaaf tiktookii irratti faa waan kun baay'ee barbaachisaa nama gorsuudha amma fakkeenyaaf intalaa gorsuudha yoo jettani viidiyoon isin waa biraa taphatte sila waa biraa sirbaatti miti isin immoo sagalee kan biraa jalatti waraabdanii viidiyoo mahitii wajjin gadhiiftani. Viidiyoon kan sitti sagaleen kan nama biraati. Akkanatti itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee. Amma gaa kunoo akkanatti wal cinaa gootanii amma suuraa tokko fideetti dabala faa suuraa faa yoon fedhe na eegaa suuraa fiduudhaaf immoo kunoo bakka inni sila akkanatti jira miti kunoo raayitii gaaraa kan rukuttani akkanatti deebi'eera amma sararri tokko illee irra jiru sararri adiin kunoo bakka leerii tuttani suuraa fiduuf bakka miidiyaa jedhu gaara gubbaa kan tuttani amma suuraa tokkoon fudhadhee dhufa amma na eegaa. Kanaafuu suuraa akkanatti rukuttanii jennaan suuraan qaxxixaa dhufa amma suuraa muciyyoo kana ammoo itti dabalee ra'anii suuraa kana
amma warri akka jawaala akkasitti ka'anii amma tu guddisuuti rakkoodha jechuudha. Akkasumatti dhiifattani si fakkeenyaaf asitti dabaluudha jennu bakka akkasumatti dhiifattani gama cinaa jinaatti akkanatti dhiifattan fakkeenyaaf akkanatti dhiifattana jennu. Bakkuma fitan keessan isin bakka fedhii keessan akkanatti wal biratti dhiiftanii yoo barbaaddanii akkanatti wal bira dhiisuu hin dandeessan. Kan isii kaanii suuraa kan isii kaanii viidiyoodha. Sana booda immoo wanti isin yaadachuu qabdanuu suuraan amma intalattii an fidee kuni dirqama maal ta'uu qaba? Akkana irra tuquu qabdan suuraa isiirra. Laa ilaaha illallah. Dhiifama namatu narratti dawwalee. Tayyib suuraa intala kana viidiyoo hunda hati wal qixxeessuudhaaf maal gochuu qabdan dirqama? Suuraa intalaarra kana gaxuxxani. Sana booda akkana harkiftani. Qubaan. Quba keessa tokkitti akkana harkiftani. Hanga viidiyoon sun gahe amma viidiyoon kun asitti dhaabbataa jennu. Amma nagahee miti maal gootanii viidiyoo irraa akkana harkuttaa wagga tokko viidiyoo wal qixxeessuudha. Amma akkana harkuttanii gizeen akkana sarara bicaa isinii malee maqasii gaara gubbaa jirtu kana isa adiin gama harka mirgaa jira miti isa gama harka bitaa jiru yoo harkuttanii viidiyoocha gubbata isin dura. Isin immoo isa jeddu lamaanii isa gama xiqqa dhume kanatti irraa kutuu fita waan ta'eef isa jeddu lamaanii harkuttanii amma itti citee jira. Ammas viidiyoo isa ittaanu kan harkuttanii isa ittaanu jechuudha. Ammas maqasii rukuttanii isa jeddu lamaanii rukuttanii yoo isin isa gama kana gama adiin jirutti rukuttanii viidiyoo gubata kanaafuu isa walakkaa tuttanii. Ammas suuraa intalaarraan guba. Gabaabsuuf kan harkutteetan isa walakkaan tuqa ammoo sagalee kiyya sana irraa tuqa ammoo. Amma gaa sagalee kiyya itti mura sagalee kiyya akkama garrukuteetan isa immoo akkana lakkisee maqasiin kunoo gama jaleetti jirti. Bakkuma maqasii barbaaddan waa muruudhaafis rifeensa yoo maqasii muramti dur. Sana booda maqasii kan rukuttanii amma isa walakkaa rukuttanii. Xaayyeeb. Achi erga kaatanii immoo kunoo baagiraawundii silaa akkana rukuttanii isa jalee kaatan bifa kana isas maqasii rukuttanii isa jeddu lamaanii irraa akkana murtanii achi murameera. Amma gaa fuulduratti deebina. Amma sinii galee akkasitti viidiyoo sirreeffatanii viidiyoo tiktookii. Amma yoo xumurtanii buufachuu dhattanii isin agarsiisa. Amma mee viidiyoo kana suuraa intalaatii fi suuraa ijoollee kana lamaanii akkanatti dhiisa. Amma keessaa kan irra rukuttanii sarara adiitti maree amma nan xiqqeessa isii. Amma isii xiqqeessatan yoon intala sana keessa onnee isii keessa kaa'uu fedhee kiroop isheettu kan rukuteetan wanna kana banaa godhee isa adii kana kan rukuttanii kunoo onnee jirti onnee kan rukuttanii onnee isii keessa yoo barbaaddan waan fetan amma isii onnee isii keessa kaa'an jiran tala isii kaani onnee isii kana keessa kaa'an jira. Xaayyeeb viidiyoo isa kana ammoo amma achiin xiqqeessame amma achi xiqqeessitan as harkisee sin agarsiisa amma xiqqeesseera amma viidiyoo kana gama gubbaatti agartanii xiqqaatee jira miti amma. Gizee akkana viidiyoo irratti rukutee sararri irra jira miti kunoo qulfii isii an itti qabe kana qulfitti kana akkana rukuta wagga takkaaf. Sana booda akkana harkisa viidiyoochuma duwwuma isaa viidiyoochuma kan harkisa. Harkisee gizeen xiqqoorraa harkisee akkanatti dhiiseetan kunoo gama harka bitaa bakka eda'uu adiin jirtu kana akkana rukuta. Gizee akkana rukuttanii kaatanii hin eeggattanii amma waa tokko ittiin buutanu. Sana booda viidiyoocha qabdanii akkana harkifattanii viidiyoocha eeggattanii viidiyoocha la akkanatti harkifattanii eegaa booda waa inni ta'u amma. Akkanatti harkifattanii kalas amma akkantuma dhiifattanii keessaa baatanii. Raayitii rukuttaniitu miti amma fuulduratti deebitanii. Gizeen fuulduratti deebitan viidiyoon xiqqoodha miti gizeen jalqabu eegalaa gaa amma ittan tuqaame. Amma sagalee kan jalaa gubaan amma yaa'anii isin agarsiisan egaa sagalee akka inni sirbuun barbaadu amma irratti tuqa amma viidiyoo kan taphachiisa amma. Ilaala eegaa. Gamaa addeema jechuudha viidiyoon gamaa addeemaa jira eegaa amma dhufee guddata viidiyoon kun. Akka televezyiinii akka waan viidiyoo kaameraan guddaa waraabetti jechuudha argitanii akkasitti dhufee guutee bareedeera jechuudha. Kanaafuu kan intala kanaas gochuu yoo barbaadan ni gootani. Amma kan intala kanaan godhame isii akkanatti fuulduratti kaameraa fuulduratti deeffadhee keetan viidiyoo isii rukuta. Viidiyoo intalaarra ilaalee rukuta kunoo. Kana booda isiin xiqqeessa gama kanatti. Kana isii kana amma suuraadhaaf waan ta'e jennaan kala isii kana biraa dabsina. Isii kana mee nan xiqqeessa amma qubaan. Xiqqeesseera miti sararri irra jira miti kunoo qulfii kana deebi'ee rukuta. Kana booda akkana harkifadhaa viidiyoo isii akkana harkifadheetan kunoo eda'uu gama harka mirgaa akkas rukuta. Gizee hir'isuu irratti gad deebi'ee bakka hir'isuu kana irratti gad deebi'ee ittiin buutanu. Sana booda qubaan qabdaniiti quba lamaan ta'u tokkoon ta'u akkuma isinii beektanitti akkana harkiftan viidiyoo isii akkana harkiftan kunoo. Akkana harkiftani. Hammoo dhaabdaniiti xiqqoo isii akkana harkiftan akka fuulli isii dhufu.
eegaa amma gizee isin taphattu booda akkana gootaniitu miti amma raayitii irratti rukuttani amma jarri cuffitoonni chima fakkaataa miti ittiin tuqa amma meegaa yoo dhufte kan tallee harkitanii asuma deemti amma akkuma viidiyoo yoo fetan suuraa yoo fetan akkanatti godhachuu dandeessani amma isiin viidiyoo isa kaan dhoskeera yoo fedhe amma isii qofa akkanatti ilaaluu dandeessani viidiyoo isii waan isiin fetu akkanatti ilaaluu dandeessu waan isiin haasoftu jechuudha kanaafuu akka isin hin cinqine immoo maal gootani amma viidiyoo intalaatti deebina ammoo viidiyoon intalaa amma xiqqoo ture miti hanga sarara diimaa kanaa gizeen dhufe akka inni immoo achi deebi'ee akka duraatti deebi'uu fi amma sararuma irra jiru kana akkan rukuttani bakka diimtuu xiqqoo jirtu agartaniitu miti isii biratti dhiiftanii akkan rukuttanii qulfii kan rukuttani alan ammoo maal gootan harkaan achi deebiftani amma alan ammoo harkaan achi deebiftani maaliif seera silaatti akka deebi'uuf sirrii silaatti akka deebi'uuf amma sirrii silaatti akka deebi'uuf gizee dhufee ka'e sirrii silaatti deebi'a ifa siniif ta'e طيب amma mee nan taphachiisa gaa jara lamaan hojii fagoo miti nan taphachiisa amma mee eegaa intalli dhufteetti laama achi deebiti amma gizee amma bakka an jedhe sana geesse achi deebiti amma achi deebiti eegaa achi deebiteetti viidiyoo hundi isaa mul'ateera jechuudha viidiyoo hundi isaa mul'ateera suuraa intala silaamee ol deebisee sin agarsiisa yoo suuraa intala silaa fidachuu feetanis akkana godhan yoo suuraa qofa biratti godhachuu feetanis amma kun suuraadha isiin kun suuraadha amma isiin kun suuraadha kan isii kaaniif viidiyoodha isiis yoo godhachuu barbaadda fakkeenyaaf suuraa isii akkaan xiqqeessitan achi gama kanatti sana booda qulfii kana rukuttani sana booda akka harkiftanii eeggattanii sana booda bakka eda'uu kana rukuttani amma harkaan harkifattan amma kuno sardamtanii yoo harkiftaniis akkaan dafee isinii dhufa fuula isii yoo barbaaddan akkanatti akkan sirriitti isinii dhufu akkanatti kuno akkanatti ijasii yoo barbaaddanis akkanatti sana booda raayitii gaara gubbaa jiru itti rukuttanii ammoo xiqqoo akkan harkiftanii tiyye amma akkasii achi deebitu immoo gizee akka dhuftee kaate achi deebitu immoo isuma irratti rukuttanii amma qulficha irratti rukuttanii achi deebiftan qabdanii si harkaan amma qabeetan harkaan achi deebisaa ifama sirraata akkasuma ta'a sirraata qaba harkaan achi deebiftanii harkaan suutaan amma sirrii dhufteetti bakka amma jara cufaa cabattiiseen sin agarsiisa isiin kaan dhufaa jirti amma as guddataa deemaati isiin kaan gizee guddatti achi deebiti booda isiinis suutaa yoo deemu barbaadanis akkuma feetan godhattani akkanatti isinii taphata jechuudha obboleewwan kiyyaa akkanatti sirreeffattanii viidiyoo yoo immoo olii gadi adeemtuu barbaadaniit immoo hin gootani amma isii kana mee kutaa viidiyoo olii gadi deemsee isin agarsiisa amma isii kana intalatti kana kutaa viidiyoo isii jidduu tammura amma viidiyoo isii akkas gootanii viidiyoo isii akkana gidee rukuttanii sarara gizee irra dhufee maqasii rukuttanii alan ammoo isa jeddu gamanaa adiin jiru jedlumaa kan rukuttanii gizee akkan rukuttan viidiyoon isii adda citee jira amma viidiyoon isii adda citee jira viidiyoo isii isa adda cite gara dhumaarratti immoo akkan godhu ilaala viidiyoo maseeratti akkan rukuttanii qulfitti rukuttan ammoo kana booda viidiyoo isii akkan harkiftanii amma gama dhumaatti geewwattanii bakka mallattoo intinaa kan rukuttanii mallattoo eksii kana gama harka mirgaa kan rukuttanii sana booda viidiyoo isii kana maal gootan akkan harkisaatii akkasii mul'attu akkan harkiftan kunoo gara kanatti akkan harkiftanii akkasiin deemtu jechuudha amma gaa raayitii rukunnaa amma taphachiifne ilaallame fayyuma isaa taphachiifne ilaalla walumaan sagaleen cufaa jira jechuudha viidiyoo yoo feetan isin suuraa waan feetan jala kaachuu dandeessan sagaleen cufaa jira amma kansi achi deebiti amma egaa achi deebita jirti amma sattaan immoo egaa waan isin taatu egaa amma egaa isin amma dhumarratti immoo akkas darbiti gara gamaatti egaa akkanatti bareeffatan jechuudha viidiyoo egaa intala kana amma si kana qofa xumuura kuni achi dhufteetti jechuudha akkuma isin argaa jirtanuu akkanatti viidiyoo bareeffattanii obboleewwan kiyyaa viidiyoo edit akkanatti gootanii gizee xumuurtanii waan feetan gootanii isin akkisa wanni baddu tokko hin jiru kunoo asirraa waan feetan xaniitti fidataa barreeffama yoo barreeffachuu barbaadde immoo barreeffama isin biraa gizee biraan isin agarsiisa namoonni waan kana itti hafuuf jechuu feetan
kun kutaa tokko ta'e kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa nu agarsiisa yoo kommentiin baay'ate nan barsiisa. Sana booda gisee akkaan xumuurratanii murtanii kaatanii kunoo gaara gubbaa xiyya kana akkuma argaa jirtan xiyyaan xiyyatti qabe kan akkaan rukuttanii. Akkanatti isinii barbaadee fida obsaan eeggadhaa. Gaara gubbaa xiyya kana yoo rukuttanii akkanatti isinii fida. Asirratti inni gama kana 30 marraa haa ta'u isa gara kana ammoo kunoo torbarra kaa'attani. Sararaan inni kun yoo akkana jiraate asirratti gaddeeffattan kunoo walakkama kanarratti. Sana booda seefiseettu kana itti akkana rukuttanii hanga inni lakkaa'eeftu itti keessaan baatanu. Yoo isin keessaa baatanii in dhaabbata yoo isin kaansilii kana rukuttanii in dhaabbata. Amma kaansilii kana yoo rukute dhaabbatee jira an buufachuu hin barbaanne waan ta'e jennaan. Kanaafuu akkanatti sirreeffattanii akkanatti fayyadamtu kaayina maastariin kana fakkaata. Kaayina maastarii iddoo buufattan immoo isin agarsiisa kottaa. Linkiin kaayina maastar asis hin fida. Gizee dhuftanii kunoo akkana ol harkiftanii kunoo bakka suuraan koo irra jiru kana kaayina maastar mallattoo kana barreeffama kana gizee agartanii barreeffama kana akkana gar rukuttani. Barreeffama bulee kana akkana gar rukuttani. Ifasiniif ta'e kana booda akkanatti isinii barbaade fida. Sana booda kunoo viidiyoo kana ilaalaa yoo barbaaddan barreeffama kana ilaalaa akkana harkiftanii akkana ol harkiftanii suutuma kunoo daawulood kan jedhu gurraachi kun jira. Kana booda daawulood yoo isin rukuttanii qaxxitaa isinii bu'a. Qaxxitaa isinii bu'a cinqiitti akkan jiru. Kanaafuu yeroo kamittuu yoo googilii irratti dhuftanii weebsaayitii kiyya fakkeenyaaf googilii irratti dhuftanii weebsaayitii kiyya yoo barreessitanii kunoo weebsaayitii kiyya yoo barreessitan akkanatti isinii dhufa. Eeggadhaa obsaan. Akkanatti gizee isin dhufee aappii kana yoo buufachuu barbaadan warri kaameeraa sodaa qabdan buufachuu hin dandeessan. Gizee weebsaayitiin kiyya akkanatti isinii dhufee kunoo sarara sadii kana xuxxanii akkeessaa kunoo meeshaa jira mobaayilii aappii jira oduunees teknoolojii sharafa warri feetanis kana keessaa dhuftanii bakka mobaayilii aappii kanas rukuttanii bakka teknoolojii jedhu kanas rukuttanii keessa galtanii akkanatti yoo rukuttanii mobaayilii aappii amma gizee rukute akkanatti jechuudha aappii feetan ilaaltanii kana keessaa buufachuu hin dandeessan barreeffama xuxxanii jechuudha. Kana fakkaata obboleewwan kiyyaa galatooma. Ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon